بريمي تسري بربار أنا برو أفضل نكاتي توفي نمني فاجي أكمل توفتا أكمل إيميل نمور إنه بدا بيرا قويته أذي بيجا قالتني Isaaniti abba maqabeenya qaxxataa dubbisu yeroo tokko. Qaxxataa dubbisi deemi. Qaxxataa isuma dubbisa isumaaf bilbilee. Warri akka Nazriiti warri akka Baabaanuur addiin gabbaatee ta'an kunaan jechuu qabdi yoo birriin argatin illee. Birruun adeellam. Bakka qoy asirruma osoo jiru abbama dubbisa. Dhiisi bakka waan kan. No abbaa rakkoon qabu yoo dubbisuu illee baate rakkoon qabu information biraan gahu dabaluu illee baate rakkoon qabu dis. Lakki isuma dubbisutu bareeda waan kana dhiisaame isuma dubbisne innummaan aslii haa bilbilu aslii wajjin haa dubbatu innummaan qoy suudiin dhufe waa walanin saalfadhaa online marratti akkana kenne online irratti qurana yaani namicha garaa nama tokkoon arsee bu'ee nam tokkoon gaafatin waan jiru sinjira waan jira sinjira dhiisiin hin jenne keessaa bahi kana keessaa bahi bakka de nama warra garaa lafarra usanne seete garaa kiyyallee jala faasorri jijjiirtu who are you maal jechuu dhageettan hundi keessan ijoolleen Dubaay hundi keessan warri itti dhiyaatan itti hima warri koree itti kenniteetiniin birrii mucaan galchimmoo mucatuuyyuu hin jedhimmoo sayyoo taate warri gaafa eebbaa dhaqee ragaadha ifaajee kenna سنت سمنو الحمد لله يعني ما قراتي تنا هار وفات مسكنتي تنا ربي نفور ذاني أرجعته محمدون أشتي والجاهدون هار فات الله فات أشتي والجاهدون كنا محمد مبارك ينو كبرت يا وجودا كان اترت والفتي بيري وش خطربان دي نقادو وجين سنين وانو ده أجنة أي صبابي وانا نهتاج لكم لقى إيه هناتلو أما أني بريمتي كايسني رابر باد كم ندي بيشاني نندروم سيتو ننديوم سيتو من عينات نكاتنو نكاتين إسنا ما في قبل مالي كأجتي ولي هرتني نونو تفتني نديفتن ما بابا نور الدين فراتيرا نذرين فراتيرا نمشي يري بوسون فراتيرا مالي نوتكيزان بقى تاتانن لما نيم كومري بيشاني قبل كان ندي فكاتا كومري بيشان صدقة شودن دنا حبيبي ركومتيكو moral no akkamiti humanity namumman kabanye simbira dabam ittihima undi kesan abba qabenati tilay mama nuri thank you so much what it ya taru kesanu doctor wa hun dala sif birri mit sirri barbar ana birru niqati tufi namni faji akkamiti tufata akkami email nam waru enu bada beera goyte azi biyya galeetini Isaaniti abba maqabeenya qaxxataa dubbisu yeroo tokko. Qaxxataa dubbisi deemi. Qaxxataa isuma dubbisa isumaaf bilbilee. Warri akka Nazriiti warri akka Baabaanuur addiin gabbaatee ta'an kunaan jechuu qabdi yoo birriin argatin illee. Birruun adeellam. Bakka qoy asirruma osoo jiru abbama dubbisa. Dhiisi bakka waan kan. No abbaa rakkoon qabu yoo dubbisuu illee baate rakkoon qabu information biraan gahu dabaluu illee baate rakkoon qabu dis. Lakki isuma dubbisutu bareeda waan kana dhiisaame isuma dubbisne innummaan aslii haa bilbilu aslii wajjin haa dubbatu innummaan qoy suudiin dhufe waa walanin saalfadhaa online marratti akkana kenne online irratti qurana yaani namicha garaa nama tokkoon arsee bu'ee nam tokkoon gaafatin waan jiru sinjira waan jira sinjira dhiisiin hin jenne keessaa bahi kana keessaa bahi bakka de nama warra garaa lafarra usanne seete garaa kiyyallee jatti na lakkoofte ati dhiise nakkaafata paaswoordi nuyyuu bara mammannuuri narka jiraa fi hattoota warra hundaa anatu gaafatee sii deebisaa dhiisifannaat rakkoo iti jira nasiibaa keessan dhiis mangisti bakka ani saalfadha mammannuur akkanaan bilbille gumaa ta'e kanaaf inni siin bilbilu akkati saalfatta waan beekuuf siifis hin bilbiluu dhimma san waan hundaa waan beekuuf dhiisa naggaafata bakka dhiisirraa bayyaada biraafataa jedhe lola cimaan nutti deemuu qaaraa cufaa jabaadhaa ta'e nurraa. Rabbi jazaa si adeemsu.
Ifoo mangisti bakka karaa deemaa jira waa hunda ana gaafatee si quubsaa si deebisa bakka chaw jedhi waan biraatiin bashannani kana keessa bayi. Ayyee. Ati milishaallee eeggatu. Duudhaa narraa duudha. Ila sagalee kiyya kana warri Maamman Nuuritti dhiyaatan Maamman Nuur akkanaan dawwalle. Maamman Nuur nama gaarii. Maamman Nuuri maamni isin abbaan hoteela reestooraantii hundumaafu diimaan mucaan diimaan dheeraan abbaan gadaa reestooraantii nama gaarii. An akka inni dawwalullee hin barbaadu. Warra koree tuna arse. Dubbiin kiyyallee warra koree ilaallata. Warra isa jala deemee harka dhabu. Wallaahi nama gaarii kana dambee qaban. Anama yooni naa dawwale hin saarfadhayu. Fuura asasii dhaqaba maaliif hin beeka waan ta'eef mucaan miskiina nama qulqullu. Jarattii rakkoo qabdi. Hayi rakkoo qabdi. Ndazzaanu akkasi bakka akkasi birri amma waa lama gootan isin. Waa lama gootan. Yoo ifaajeen kiyya kabiriin argachiisu taate birreen. Yoo kabiriin argachiifne taate koreen gaaf duraa akkaawuntiin akkanite viidiyoo galataa hordoftoonni kiyyaayyuu maannaan jira warra akkasitti akka humna isaaniitiin achi dhufan. Taaksii qabatanii nama du'e jedhanii badaamii sobanii. Waa meeqa kijibdee dhufte faaxeen achi wal geette sun. Waan faaxee guyyaa san galma san guuttee rabbiin tokkochi haa dubbatu. Wallaahi jaarsa kiyya dhibame jettee jaarsa kiyya du'e jettee hiriyyaa ajjeeftee fira ajjeeftee mallaqa ofii baaftee meekaapitti baaftee kopheetti baaftee taaksitti baaftee achitti keessa murattee dhuftee bara. Tiqale daallachuu kanan nu gubaa bara. Akkaataa itti achitti nama waliin qabne nu gubaara. Wacii guyyaa san baay'ee yoo xiqqaate jiddu galeessatti faaxeen takkittiin dirhama kuma kasarte guyyaa san. Kabajaaf jaalala namaa qabuuf namni fira ofii ajjeesee bakka waamanitti awwaata. Isin yoo dhuftanii galatoomi namaan hin jenne niqat no. Asargiccee mina garaachuu wallaahi niqat no. Hordoftoonni kiyyallee viidiyoo galataa arguu qaban anis arguu qaba. Yoo birriin jiraate mootu birriin kennamuu qaba. Birrii 500 san keessa cinaa isa rakkataa sadaqannaa jechuun maqaa hordoftoota keenya warra guyyaa san dadhabaa oolatiin eekka. Cinaa ittiin bashannan eekka. Akkas ta'uu qaba. Nagaan oolaa bakka. Suusii buqqifadhe anillee afaan. Gana walitti muddina moo ijoollee Dubaay. Wallaahi walitti muddina. Bakka. Akkasi. Warri Dubaay dafaa ofirraa cufa. Qilleensa akkasiin hin seenne. Nagaan tura bakka. Yoo tolte akkana. Akkasi. Fedhii malee daasforaa ta'e. Amma gara arsii ba'aa kanatti Ameerikaa maqaa roobnan goofsii xaahiri jennaan bakka. Osoo biyya galee amma namni duraan gurbattii xaahir sani yeroo hundi amma fardarraa bu'aaf gaangirraa fardarra. Makiinallee gabbiinaa ta'a. Hayi daasforaa ka Ameerikaa jira bar. Gin akkuma jedhamu sana moo akkuma nuti durii gizee biyya jirru biyya Arabaa kana yoon dhufan nuun jedhamee gaafa dhufnu waan biraa ta'an. Happy birthday kabajaa isaa akkatti uummanni giiftii tolguraa jira anchi. Maal ta'e isaa sila uummanni kan keedha galatooma walfaadhaa wallaahi. Uummanni kiyya arjaa barka keessatti miti afaan qullaa namaan baasu. Angastii baneen beeku kaamana kan koo kanatti. Ababaa akkana namatti hin kennu osoo angastii bante bara keessatti. Maal hordoftoonni kee kun uummata saqachaan amma kee hin argite ababaa sii Galatooma walfaadhaa wallaahi. maal sii kenna shoot Akkan dhufu barbaadaniiti bakka. laayivii Hayi laayivii miti abbuma manaa wajjin yoo dubbisoo dhufte akka carraa yeellaa hin jedhaniitumaan. Firootan keetii bar. ati Ameerikaa kanaaf firan qabdu Keenya biyyaan baane gibeen hin ceene bar. okay Jarri sii qabne dhanii na abdatanan biyya baqa. Ati nafe malee.
ማየት Jarri ana diaspora na godhatanii na abdataa turani achi baatee maqaa nutti ana qabu anammoo asitti nafe. ኔትወርክን isin qabaara seenu ኔትወርክን isin qabe Hin deebine. amma deebitan maal jettanii Silaa ana biyya alaatii qaban turanii anatu biyya baqaa keessatti hafe malee. hikmaan kun maa ergate bara أصلي مسكينة سجلتها وفي كم لأن دينكم هاي أصلي مسكينة وقولنا تنيجا ودقا مسكينة سجلنا تها أكاد ينقدم مبارك قوة سنقراجي nuti mate kan nuti gurbaan nuti ajandaan keenya barbaannaan ajandaa harkannee jiru akka kadir martuutti jeesan isin goonaa jiru boona asirraan ole dhageeffadhu amma suuraan taasisaniitii mul'ata ganama boru edena dubbii tana maallaqa gurbaa galchuu baannaan dhageeffadhaa ummata feemasa sagalee dhabe feemasa ukkaamame feemasa namni irraa dubbatu dhabame feemasa gabrummaa jala jiru amma asliidha dhageeffadhaa asliin nama sagalee ta'uuf hin qabu miskiina aaraadha dhugaa jirtu kun jechuudha. Asli nama sagalee ta'uuf hin qabu. Asli maamman nama sagalee ta'uuf hin qabu jechuudha hiyyeessa. Hiyyeessa harka rabbii malee waa takka quban qabne jechuudha. Feemasoonni hundi jalaa garagalee nama tokkotti ni dhabne haati faatee saayibtiin isaa sagalee namaa ta'uu hin dandeessu. Maayikiin tanni abdate heerumte. Kiyyaan hoolaa warra Dubaay kun maaliif namicha achi keessa ariitan warra Dubaay ilmaan haaraa